Harka fuunee shamaa akka mooltan hordoftoota keenya oduu har'aaf jennee qindeeffannee qabannee dhiyaanneerraa oduu kan isinitti mo'an sanyii abboomaati. Godina Wallaggaa Bahaa Ona Kiiramuutti waraanni mootummaa dargaggoo tokko ajjeesuun alatti akka gate dhagahamee jira. Hayyuu Gadaa dabalata qindeeffatee jira. Godina Bahaa Wallaggaa Ona Kiiramuutti loltoonni faashistii Abiyyi Ahmad dargaggoo tokko haala suukkanneessaa ta'een ajjeesanii gatuun dhagahame. Godinaalee Oromiyaa cufa keessatti waraanni gara dantaa fi dhuunfaa isaanii qofaaf jiraatan loltoonni kunneen Abiyyi Ahmad haala duraan baramee olitti hawaasa nagaa ajjeesuu jabeessanii itti fufanii jiraachuun beekamee jira. Muddee 7/2024 Kiiramuu ganda guddinaa jireenyaa jedhamu irra gara jabeeyyiin loltoonni faashistii Bilisiginnaa dargaggoo maqaan isaa Lataa Lammeessaa jedhamu osoo inni gabaadhaa galuu rasaasa itti roobsuun ajjeesanii gatuun namoonni ijaan argan dubbatanii jiru. Akka namoonni kun jedhanitti dargaggoo Lataan nama nagaa siyaasa kam keessaayyuu qooda kan hin qabne ta'uu himuun dargaggoo kana kan ajjeesan itti gaafatamaa dhimma nageenya gandichaa kan ta'e nama maqaan isaa Tirfeessaa Aagaa jedhamu ta'uu dubbatee jira jiraattonni naannichaa. Dargaggoon Oromoo tokko humna waraanaa PP'n mana kireeffatee jiru keessaa fudhatamee ajjeefamuu maddeen gabaasanii jiru. Bal'inni isaa kunooti. Dargaggoon Oromoo tokko humna waraana PP'n mana kireeffatu keessaa fudhatamee ajjeefamuun dhagahame. Dargaggoon Oromoo Miidhagsaa Tashoomaa Dhugaasaa yookiin Midhoo jedhamu Oromummaa isaan yakkamuun manaa fuudhame waraana murna PP'tiin ajjeefamuu Sagaleen Bilisummaa Oromoo gabaasee jira. Dargaggoon Midhoon gaafa muddee 5/2024 magaalaa Naqamtee naannoo Bataskaana Kidaana Miratiif fuulduraa yookiin Peepsii Boroo bakka jedhamuuti halkan sa'aatii 2 yookiin 8 PM'tti mana jireenyaa isaa bakka kireeffatee jiru waraana PP'tiin ukkaanfamee waajjira poolisii Naqamteetti hidhamee akka ture ibsee jira. Gaafa muddee 6/2024 waajjira poolisii Naqamtee ganda Duwwaa 5 poolisii godinaa keessa bulee keessaa baasuun bariisaa jechuun guyyaa naannoo sa'aatii 6 yookiin sa'aatii 12 PM'tti fuudhanii gara ona dhaloota isaa Waama Hagalootti geessuuf obboleessa Baacaa Tashoomaa wajjin deemuun dhagahamee jira. Karaa irratti ganda Baataa Kusaayee bakka laga Saddeeqaa jedhamu kan ganda Daadee Soodduu wajjin waldaangeessitu konkolaataa irraa buusanii dargaggoo Miidhagsaa Tashoomaa rasaasaan adda isaarraa naannoo nyaara isaa dhahanii ajjeesanii obboleessa Baacaa fuudhanii gara ona Waama Hagalootti geessanii hidhanii jechuun maddeen gabaasanii jiru. Reeffi dargaggoo Miidhagsaa gaafa muddee 7/2024 uummanni naannoo karaarraa argee kaasuun maatii isaa itti barbaadanii guyyuma kana qe'ee dhaloota isaatti waldaa amantoota warra Wangeelaa Darbaa jedhamutti akka awwaalame maddeen Sagalee Bilisummaa Oromoo gabaasanii jiru. Oromiyaa keessatti mootummaan gibira humnaa olii uummata irratti fe'uudhaan hiraarsaa akka jiru dhagahamee jira. Hawwii Turaa dabalatasaa akkasitti qindeeffattee jirti. Oromiyaa keessatti mootummaan jiraattota irratti gibira humnaa olii fe'ee rakkisaa jiraachuun himame. Guutuu Oromiyaatti hawaasni mootummaan gibira humna keenyaa olii nurratti fe'ee jechuun komii dhiyeessaa jira. Gibira humnaa olii fi buusiiwwan nagahee hin qabneen haala ulfaataa keessa jirraa jechuudhaan jiraattonni komii dhiyeeffataniiru. Gibira olaanaa lafa qonnaa, lafa mana jireenyaa, loon gaanfarraa hanga lukkuutti akkasumallee biqiltuuwwanittillee mootummaan dirqisiisee uummatarraa funaanaa jiraachuu kutaalee Oromiyaa hundarra jiraattonni himataa jiru. Lafarratti kaffaltiin gibiraa dachaa 10 ol dabaluun himameera. Gibirri harkatti fuudhamuu fi waraqaa nagaa irratti kan barreeffamu adda adda ta'uu kan himan jiraattonni gocha kanaaf sababa isaa yoo gaafatan gaaffii tokko malee kan hidhaman ta'uu himatu. Mootummaan gibira qofa sassaabuu malee rakkoolee hawaasa keessa jiran bu'uuraan furuuf fedhii akka hin qabnes uummanni himataa jira. Aanonni Oromiyaa keessa jiran irra guddaan sababa rakkoo nageenyaatiin oomishachuu dadhabanii rakkataa kan jiran ta'ullee mootummaan utuu haala kana ilaalcha keessa hin galchin hanga qarshii 6,000 fi isaa olitti qonnaan bulaarraa funaanaa jira. Daballi gibiraatiin alaa kaffaltiiwwan buusii jedhaman garaagaraa nagahee kan hin qabne hedduu kaffalaa jiraachuu jiraattonni godinaalee Oromiyaa hundarra jiran himataa jiru. Buusii milishaa kan waajjira dhaabaa kan raayyaa ittisa biyyaa jedhamanii fi kanneen biroon maallaqa guddaa humnaa olii kaffaluuf dirqisiifamaa jiraachuu hawaasni himata.
Godina Baaleetti hidhaan uummata irratti mootummaadhaan raawwatamaa jiru akkaan hammaachuu maddeen gabaasanii jiru. Hayyuu Gadaa dabalatasaa qindeeffatee jira. Godina Baalee magaalaa Roobee irratti loltoonni faashistii Abiyyi Ahmad dargaggoota hidhaatti darbachuu cimsanii itti fufanii jiru. Kutaalee Imbaayiratti cufa keessaa ergamtoonni bilisiginnaa dargaggoota Oromoo irratti xiyyeeffatanii sababa tokko malee ukkaamsuun hidhaatti darbachuu jabeessanii itti fufanii jiraachuun beekamaadha. Magaalaa Baalee Roobee irraa torban darbee keessa dargaggoon maqaan isaanii Arabuu Abdallaa jedhamu ergamtoonni sirnichaa sababa tokko malee Oromummaa isaa qofaaf hidhaatti darbatanii garmalee dararaa jiraachuu jiraattonni dubbatu. Akka maddeen himanitti loltoonni bilisiginnaa naamusa hin qabne kunneen dargaggoo kana badii tokko malee kan hidhaan ta'uu himuun dargaggoon kun siyaasa tokkollee kan hin hordofnee fi hojii dhuunfaa isaa irraa maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhu itti maxxansuun yakkanii waajjira poolisii magaalichaatti dararanii jiraachuu jiraattonni magaalattii dubbatu. Miidiyaan Masarat Miidiyaa jedhamu Sanyii Nagaasaa erga mootummaatti galee baatii 6 ol ta'uu odeessa argadheen jira jedha. Bal'inni isaa kunooti. Miidiyaan Masarat Miidiyaa jedhamu Sanyii Nagaasaa erga mootummaatti galee baatii 6 ol ta'uu odeessa argadheen jira jedha. Akka odeessa miidiyaa kanaatti Sanyii fi waayiloonni isaa erga mootummaatti galanii kan bubbulan hoggaa ta'u baatii 6 ol mooraa kaampii raayyaa ittisa biyyaa keessa turan jechuun gabaasee jira. Kana qofa osoo hin taane hojii diinummaa fi hojii waraana bilisummaa Oromoo addaan hiruu irratti akka bobba'anii turanillee በተያዘ ዜና ጃል ሰኝ ነጋሳ ላለፉት 6 ወራት በመንግስት ካምፕ ተቀምጠው እንደነበር መሰረት ሚዲያ የደረሰው መረጃ ያሳያል። የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ከፍተኛ አመራር የሰላም ስምምነት ከ5 ቀናት በፊት በተፈራረሙበት ወቅት የታጣቂ ቡድኑ አመራሮች ከሰሞኑ መሳሪያቸውን እንዳወረዱ ቢገለጽም ጃል ሰኝ ነጋሳ ከሰኔ 2016 ጀምሮ በመከላከያ ቁጥጥር ስር ባለ ካምፕ ውስጥ ተቀምጠው እንደነበር ታውቋል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አመራር የነበሩት ጃል ሰኝ ነጋሳም መንግስት ያቀረበላቸውን የሰላም ጥሪ በመቀበል ከኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ጋር ስምምነት ቢፈራረሙም የኦነግ ሰራዊት ግን ጃል ሰኝና የተወሰኑ አባላቱ ቀደም ብሎ የተባረሩ መሆናቸውን ገልጿል። በኦሮሚያ ክልል ውስጥ በመንግስት ተልዕኮ የሚንቀሳቀሱና የኦነግ ታጣቂ ቡድንን መስለው የሚታዩ መንግስት ያደራጃቸው ኃይሎች እንዳሉ ምንጮቻችን ጠቅሰው ከሰሞኑ በአንዳንድ ጋዜጣዊ መግለጫዎች ላይ የታዩት ወጣት መሳይ ግለሰቦች የዛ አባል እንደሆኑ ከነስም ዝርዝራቸው ለመሰረት ሚዲያ ጠቁመዋል። ሰዎቹን መንግስት አንዳንድ ኦፕሬሽን ሲኖረው ይጠቀምባቸው ነበር። የኦነግ ሰራዊትን ተመሳስለው ለመሰለልና እርምጃ ለመውሰድም ጥቅም ላይ ሲውሉ ነበር የተባሉት እነዚህ አካላት አሁን ግን ወደፊት መጥተው ከሰላም ስምምነቱ ጋር አብረው ቀርበዋል ተብሏል። የመንግስት Waraanni bilisummaa Oromoo jaallan kunneen sababa naamusaan akka ari'amanii turan ibsee turuun kan yaadatamudha. Oromiyaa keessatti lukkeeleen mootummaa saamicha raawwachaa akka jiran maddeen gabaasu irratti argamu. Hayyuu Gadaa dabalata qaba. Guliiwwan Oromiyaa cufa keessatti lukkeeleen bilisiginnaa hawaasa nagaa irratti saamicha raawwachaa jiraachuun cimeetti fufee jira. Guliiwwan Oromiyaa cufa keessatti waraanni goleessituu PP sababoota garaagaraa wabeeffachuun ilmaan Oromoo badii tokko malee maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu jechuun akka bineensa bosonaatti adamsee ajjeesuu hidhuu fi saamichaan dararaa jiraachuun beekamaadha. Godina Lixa Shaggar Aanaa Baakoo Tibbee ganda facaasee Kooraa jedhamu irraa ergamtoonni sirnichaa muddee 2024 nama maqaan isaa Tsaggaayee Caalii jedhamu qeerroo bilisummaa Oromooti jechuun loon 8 jalaa ooffatanii deemuu maddeen achitti argaman gabaasanii turani. Haaluma walfakkaatuun ergamtoonni kunniin saamicha isaanii ittuma fufuun godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Jimmaa Araaree ganda Baaballaa jedhamu irra badii tokko malee nama maqaan isaa Misgaanuu Bonnoqaa jedhamu maqaan hiriiroo waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhuun horii 20 jalaa ooffatanii deemuu jiraattonni magaalattii dubbatu. Dr. Tsaggaayee Araarsaa miidiyaa Arrata Biyyoolessaa irratti haasawaa taasisaniin rakkoon Oromoo namoota dhuunfaa aangessuu miti. Namoonni qabsoo keessaa gananii mootummaatti galuun kun isa jalqabaa miti jechuun dubbatanii jiru. Bal'inni isaa akkasitti qindaa'ee jira. Dr. Tsaggaayee Araarsaa miidiyaa Arrata Biyyoolessaa irratti haasawaa taasisaniin rakkoo Oromoo namoota dhuunfaa aangessuu miti. Namoonni qabsoo keessaa gananii mootummaatti galuun kun isa jalqabaa miti jechuun dubbatan. Gaaffiin Oromoo gaaffii waraana bilisummaa Oromootii kan jedhan Dr. Tsaggaayee Araarsaa
Fala kan ta'u gaaffii waraanni bilisummaa Oromoo qabatee irratti du'aa jiru sana taa'anii dhaggeeffatanii deebii sirnaa laachuudha malee namooti muraasni gananiif qabsichi ni dhaabbata jechuu miti jechuun ibsanii jiru. Qabsoo Oromoo keessatti hoggana waraanaarraa haga hoggana siyaasaa olaanoottuu gananii qabsoon Oromoo duubatti hin deebine jedhan. Qabsoon Oromoo haga gaaffiin Oromoon qabatee ganama manaa bahee deebii isaa argatutti abbaan fedhe gane yookiin mootummaatti galeef hin dhaabbatu jechuun akkasitti ibsadha. Sanyii fa'aa harka kennatan. Harki kennachuun inni isa duraatii miti kun. Warri qabsoo Oromoo keessa ture jajjaboon namoonni gurguddoon nuyi kabajaa guddanne hundi harki kennatan kun bilisiginnaa jala jiru har'a. Qabsoon Oromoo hin dhaabbanne. Rakkoon Oromoo irratti ta'aa jiru hin dhaabbanne. Isaan galaniif qabsoon dhaabbatu hin jiru. Haqni uumamu hin jiru. Nagaan dhufu hin jiru. Rakkoon furamuu hin jiru. Dubbiin rakkoo nama dhuunfaatii miti. Hin gala jechuu kiyyaa miti beeki. Amma namoonni tokko tokko kashlabboonni tokko tokko miidiyaa hawaasaa kanarratti marroonis galuuf deema borga nama maal kan jedhu haasaa jiru. Abbaan fedhe maaliif hin galle? Rakkoon keenya waan dhuunfaatii miti. Marroo aangeessuutii miti. Abiyyi aangeessuutii miti. Jawaar aangeessuutii miti. Kanumaaf irra biraa godatti hafnee jirraa miti. Rakkoon hin furamu nagaan hin dhufu akkasitti. Nama dhuunfaadhaaf maallaqa hiruu dandeessa, aangoo hiruu dandeessa, yaada waan adda addaa kennuu dandeessa. Namoota san of jalatti qabatte jechuun isaan wajjin nagaa uummatte jechuun hariiroo gaarii uummatte jechuun uummata Oromoo wajjin hariiroo gaarii uummatte jechuu miti. Gaaffiin Oromoo achuma jira. Rakkoon uummataa achuma jira. Nagaan uumamuu hin danda'u. Nagaa yoo barbaadde tokkoffaa wal dhaggeeffachuu qabna. Dhugumaan yoo nagaa barbaadan jechuudha. Waboon maal jedhaa? Maali gaaffiin inni kaasee irratti du'aa jiru kun? Dhaabbileen siviilii mootummaadhaan ugguraman hireen keenya balaa irratti kufee jira jechuun yaaddoo qaban ibsatanii jiru. Hawwii Turaa dabalatasaa akkasitti qindeeffattee jirti. Dhaabbileen siviilii ugguraman hireen keenya balaa irratti kufee jechuudhaan yaaddoo isaanii ibsan. Dhaabbileen siviilii gochaalee dantaa biyyaa miidhan irratti hirmaatan jedhamuun abbaa taayitaa dhaabbilee siviilii Itiyoophiyaatiin ugguraman hireen isaanii balaa irratti kufuu ibsan. Herregni baankii isaanis jalaa ugguramuu hordofee hojjetootaaf miindaa kaffaluuf rakkachuu himan. Dhaabbilee giddugala dagaagina mirgaa fi dimokiraasii fi waldaa ogeeyyii seeraa mirga namoomaaf jedhaman herregni baankii isaanii waan uggurameef hojjetootaaf miindaa kaffaluu fi sochiilee biroo geggeessuu dadhabuu hooggantoonni dhaabbilee kanneenii himaniiru. Qorannoon dhaabbilee siviilii irratti geggeeffamu hojii idilee isaanii danquu fi hiree isaanii gaaffii keessa akkaataa galchutti geggeeffamuu akka hin qabne seerri kan ibsu ta'ullee yeroo ammaa dhaabbileen kun hojjetootaaf miindaa kaffaluu dadhabuudhaan cinatti hireen isaanii gaaffii keessa galee kan jiru ta'uu himatu. Dhimma kanarratti furmaanni akka kennamu gaafatanillee hanga yoonaatti lafarra harkifataa jiraachuu heeru. Gaan hordoftoota keenya oduun har'aaf qindeeffanne kanumaa turtiin keessan ammas nu waliin haa ta'u.